Hayyee assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu ilmaan Oromoo nagaa keessanii jirtu baga jiraattanii warreen salaamachaa jedhaa jirtanullee wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Hayyee anaa dhufu hundi keessanuu baga nagaan eegdanii saa darbaadha kanan dhufe haali nuti biyya nuti keessa jirru kun haala xiqqoosii jireenyaaf illee ulfaataadha. Kanaafan saa kana isinitti dhufee nuuf golchaa share waliif godhaa jechuudha. Ajandaan kiyya guyyaa irraa dhimmoota ijoollee keenya mana hidhaa Suudi Arabiyaa keessatti rakkachaa jiran sagalee keenya kana hawaasa keenya biraan nuuf ga'e jechuudhaan haga danda'ame natti dhaammatanii jiru. Anis immoo sagalee isaanii kana yaada isaan natti matan kana ilmaan Oromoo biraan ga'uun akkasumas qaama dhimmi ilaallatu biraan ga'uun dirqama waan natti ta'ee fi sa'aatii kiyya irraa osoo hin qusatin isinitti dhufeen jira jechuudha. Xumurarra immoo haala deemaa jirurraa akkuma sila tuttuqnee turre irraa dubbanna. Isinis viidiyoo kana waliif dabarsaa namoonni akka carraa invite sini senes sentanii yaada keessanii dabarfattanii sagaleen kiyyan dhagaamaa mi bareeche hayyee isinin galchaa Hamzaa Oromiyaa hundi keessanuu isinin galcha namoonni akka carraa invite keessan seenuu danda'e anaa dhufu isinin jechuu barbaada. Jalqaba irratti obboleewwan keenya kumoota dhibbatamaan mana hidhaa keessatti rakkina guddaa fi dararaa guddaa keessa jiru. Akkuma beekamu dargaggeessaa fi dargaggeettii manoota hidhaa sadii keessa 200,000 fi 65,000 kan caalan mana hidhaa kana keessatti dhibee guddaadhaan dararamaa jiru. Hanga wanaa namoonni waggaa tokko ol ji'a 9, ji'a 8, ji'a 7, ji'a 6 haga carraan isaanii fuudhee mana hidhaa kana keessatti huccuu tokkoon kan hidhamanii jiru. Mirgi namummaa isaanii illee gamaaf hin jiru. Kanarratti qaamni dhimmi ilaallatu akkuma beekamu torbanitti xiyyaara tokko ni balalsiifna yookaan ni galchina jechuudhaan yeroo hedduu tuttuqaa turanii yeroo darbe akkuma beekamu dargaggoota 281 gara biyyaatti deebisanii turan jechuudha. Agalatoomanu haa ta'u malee umni dargaggoota kumoota 200 oliin lakkaaman mana hidhaa kana keessatti rakkinaa fi dararaa guddaa keessa jiru. Egaa waan ammaatiin wal fakkaata wanni kun dhimmi ijoollee kanaa garam deemaa jira akkamitti deemaa jira haala nuti ittiin deemaa jirru kunoo ijoolleen kunoo furmaatanii argatanii sagalee isaanii immoo eenyutuuf ta'uu fi danda'a. Oromoon ogabbee wal rabsa, Oromoon ogabbee wal cabsa, Oromoon ogabbee wal nyaata. Dhimma ijoollee kana irratti maaltu dubbachuu danda'a yookaan maaltu furmaata fiduu fi danda'a isa jedhu hedduu nu yaachisee jira. Egaa akkuma beekamu yeroo ammaa muummicha ministeeraa Dr. Abiyi Ahamad illee hin jiru miidhaan irra geeraa kan jedhu qaamoleen garaa gamanaa walirkaa fudhanii dubbachaa jiru. Haa ta'u malee miidhaa muummicha ministeeraa irra yoo qaqqabe ijoollee kanaa furmaanii dhufu ni jira laata? Ijoolleen kunoo egereen isaanii garamitti deema? Isa jedhu hedduu yaachisaa ta'ee jira. Egaa carraan ilmaan Oromoo bara baraan boo'ichaa. Egaa nuti waan nu mudatee jiru hin beeknu jechuudha. Bara baraan bara boo'ichaa fi bara gaddaa nuti ta'ee jira. Keessattuu hidhamtoota mana hidhaa Suudi Arabiyaa kana keessaa yoo wanni jedhamaa jiru kun dhugaa ta'e hidhamtoota kanaaf carraa akkamiitu qunnama yookaan rakkoo akkamiitu qunnama? Carraa akkamii argatu laata isa jedhu hedduu yaaddoo keessa jirra jechuudha. Ijoolleen kun haala isaanii mataa jiranuu mirgi namummaa keenyaa nu eegamaa hin jiru. Wantoota akka tafkii hin jiraan raammolee adda addaatiin qaamni keenya miidhaa guddaarra ga'ee jira. Kan nuti uffannu huccuu tokkittiidha. Huccuun illee yoo akka carraa bakka sanatti nu dhufe olluu seensifamuu hin danda'u. Hanga nuti gallutti huccuu sana arguu hin dandeenyu hala ka'anii. Kanaafi huccuu tokkittiidhaan lafa waggaa tokko hidhamaa jirra. Namni tokko guyyaa tokko huccuu tokko yoo keewwate qaamni isaa gamitti ulfaata. Mana hidhaa tokko keessatti mana hidhaa xixiqqaa keessatti 100,000 fi nama 160 hidhamnee jirra. Manoota gurguddaa keessatti namoota 260 hidhamnee jirra. Sana keessatti dhiqachuuf illee yoo dhiqannillee huccuu xuraa sana waan deebisnee keewwannuuf rakkoon achirratti nurra gahaa jiru rakkoo hangana jedhamu miti. Qaamni dhimmi ilaallatuu fi Oromoon idil addunyaarra jiran dhimma waan biroo dhiisanii dhimma siyaasa biraa dhiisanii qaamoleen kun yoo kan baan ta'e kan bor siyaasa biyya sanaatiif utubaa ta'u ummata sanaaf furmaata ta'u nuyiidha. Warri as keessatti hidhamnee jirru warra paartii abaluu jedhamee warra hidhamee miti. Maqaa biyyummaa keenyaatiin yaamamnee biyya kana keessatti miidhaan guddaan nurra gahaa jira. Kanaaf ilmaan Oromoo osoo addaa waliin qoodin namoonni hala jiranullee namoonni biyya adda addaa jiranullee dhimma keenya kana addunyaatti nu dhageessisuu qabu. Yoo danda'ame maatii keenya sachoosnee hiriira karaa nagaa ta'e gaaffii mootummaa kana gaafachuu qabna. Mootummaanis yoo itti ulfaatee jiraate yookaan ummata kana galchuun yeroo galchan akkuma beekamu diinagdee biyyattii kanaatiin galaammanni kun yeroo galu gara biyyaatti yoo rakkoon kan jiraatu ta'e mootummaan ol bayeefsaa kennu maatiin keenya waan qabuun waan nuti kaleessa maatii keenya taa'uleen
mootummaa kana cina dhaabbatanii waan gargaaramuu qabu gargaaranii gara biyyaatti nu hadeeffatanu. Mootummaanis ibsa kenneen jiru hanga wanaatti rakkoon jiru akkana jedhee wanni inni tokko hin jiru. Kanaafi mootummaan illee ol bahee ibsa kennuu qaba. Yoo gargaarsa diinagdee barbaade hawaasni idil addunyaa irra argamtan hundi keessanuu waan qabdanuun hawaasa kana cina dhaabbachuudhaaf yeroo sana karri banamuu danda'a jechuudha. Dhimmi ijoollee kanaa shillaaba'ummaadhaan lafatti gatamee jira. Haalli biyya kana keessaa ulfaataadha. Mirgi namummaa tokko namaaf eegamuu hin danda'u. Rakkoo kee namni si ilaaluu hin danda'u. Seeraan alummaadhaan dhufte yoo abbaan kee ati kooti jedhee si fudhachuu hin danda'in miidhaa guddaa sirra qaqqabuu danda'a waan ta'eef ijoolleen kun nu cina dhaabbadhaa halkaniif guyyaa nuuf iyyaa hiyya sin dheengadda nuuf iyyaa turtaniin furmaata dargaggoota namoota muraasa nu biraa baasanii jiranii. Kanaan achi immoo ammas ajandaa yoo nu boyxanii dhimma kanarratti nu dubbattan maatii keenya biyya keessaa nu kakaastan bakka hundatti bilbiltanii yoo sochootan nuyi furmaanni dhufuu danda'a. Kanaan achi furmaanni tokko dhufuu hin danda'u. Kanaafuu nuti lubbuu keenya dhabaa jirra. Keessatti walitti bu'insa sabaaf saba gidduutti illee deemuudhaan miidhaan hedduu qaqqabaa jira. Poolisoota biyya kanaatiin garafamaa jirra. Sababa walitti bu'insa adda addaa uumamuun namoota miskiina irratti rakkoon guddaan qaqqabaa jira. Kanaafuu nu qaqqabaa, nu bira dhaabbadhaa. Lubbuun asitti darbaa jiru kun lubbuu obboleewwan keessaniiti jechuudhaan sagalee keessan sagalee koo kana biraan naagaa jechuu barbaadanii jiruni. Egaa carraa qabaatanii illee sooshaal miidiyaa irratti affeeruu hin dandeenye maaliif haalli isaan bilbilatti fayyadamanu mana fincaanii keessatti jechuudha. Kanaaf hawaasni keenya bakka hundaa dhimma ijoollee kanarratti akka dubbattan dhaamsa koo isiniif dhaama. Gara biraatiin hawaasa Oromootiif waa'ee yeroo ammaa muummichi ministeeraa Dr. Abiyi Ahamad miidhaan irra qaqqabee jira lubbuun hin jiru jedhamee gamaaf gamanaa wal hirkaa fuudhamee deemaa jiru kana. Egaa an muummee ministeera Dr. Abiyi Ahamad hin jirus jira jedhee dubbachuu hin danda'u waan hin beekneef jechuudha. Haa ta'u malee yoo jiraates yoo hin jiraannes nu fayyadaa laata. Warreen yoo hin jirretti gammadan gammachuu akkamii qabna. Egereen keenya moo garam deemaa jira. Rakkoon uummata Oromoo itti baay'atamoo furmaata fida isa jedhu addaan baasnee beekuun barbaachisaadha. Yeroo baay'ee tokkummaan akka yaada isaatti akka ofitti amanamummaa isaatti yeroo dubbatu abbaa barbaade qeeqaa, abbaa barbaade faarsaa, abbaa ciminarra jiru jabaadhu nan jedha akka mataa kiyyaatti jechuudha. Maaliif namni Oromoo qabsaa'e kaminuu jajjabeeffamuus, qeeqamuus, dandeettii isaatiin sochoofamuu, dadhabbii isaatiin immoo qeeqamuun ni jira jechuudha. Garuu sooshaal miidiyaa kanarratti wanni baratame hawaasni keenya irra caalaan isaa warri arra aktiivistii ta'ee jiru, warri arra beekaa ta'ee jiru, warra jireenya ofii jijjiiruuf biyyaa beetu har'a beekaa godhamee jira. Warri immoo sila dhimma Oromoo irratti baratanii dantaa Oromoo kabachiisuuf sadarkaa guddaarra ga'anii jiran har'a sadarkaa wallaalaatti ilaalamaa jiru. Kana nuti ilmaan Oromoo sadarkaa kanaan wal ga'uun keenya sadarkaa hubannoo fi muuxannoo addaa dhabuuti jechuudha. Namni tokko biyya sana keessatti yoo waan gaarii hojjetaa jiraate gaarummaa isaatiin jajjabeeffama, dadhabina isaatiin yoo qeeqame dadhabbii isaa sana furmaata itti fidata, jajjabina isaa sana immoo abdii fuulduraatti tura jechuudha. Garuu wanni nu biratti baratame arraba dheerachuu fi safuu Oromoo diiguudha. Tokkoffaa sooshaal miidiyaa kanarratti warri nama arrabsu, warri suuraa namaa jijjiiru, warra ajandaa bocee uummata wal nyaachisaa jiru warrootuma maqaansaa Ahamad, Ahamad, Abdulaziz, Abdurazaq warruma maqaa islaamummaa ila safuun amantii keenya nama arrabsu irraa nu dhorkiti. Safuun Oromummaa keenya nama arrabsu irraa nu dhorkiti. Garuu yaadaan isa jedhu tokkummaan yaada addunyaa kanaa hunda beekuu hin danda'u. Garuu tarii yaada tokko qabaachuu danda'a. Yaada tokkummaa keessaa yaada tokko kan si fayyadutu jira yookiin kan biyya fayyadutu jira. Yaada nama dhibba keessaa bahu keessaa tarii yaadni dhibbi yoo dhufe biyyattii sana ijaaruu ni danda'a jechuudha. Kanaafuu yeroo baay'ee akkamitti ati jawwee koo jechuu didde? Ati ergii jawwee koo hin jenne Oromoo miti. Ati ergii jawwaan hin faarsine ati Oromummaa hin qabdu. Ati gantuudha. Ati nafxanyaadha. Ati Oromoo miti. Ati kuulluudha. Yoo kan naan jettan taatan wallaalaan eenyu akka ta'e hin beekama. Ati maa Abiyyiin deeggarreedhaaf ati girrisaadha. Ati baandaadha, ati shiftaadha, ati diinaa waliin qabsooftaa yoo kan waliin jennu ta'e kun ummata kana injifachiisuu osoo hin taane ummata kanatti gabrummaa fiduudha jechuudha.
ummanni keenya kana beekuu qaba. Yeroo baay'ee ummanni keenya keessattuu warri sooshaal miidiyaa kun akka waan safuu uccuu malee dhalatanii safuu malee warra safuu harcaasee deemutu yeroo baay'ee uummata Oromoo waliin dhaa jira jechuudha. Yeroo ammaa sirni Dr. Abiyi ittiin deemaa jiru kun Oromoon fayyadu jennee aayyoonni keenya yoo xiinxalanii dubbatan akka nu badhuttis sirni Dr. Abiyi uummata Oromoon fayyadu. Garuu Dr. Abiyi immoo uummata Oromoo fayyaduu ni danda'a. Namni tokko hojimaata isaa keessatti jijjiirama agarsiisuu ni danda'a. Kaayyoo qabate tokko fakkeenyaaf Dr. Abiyi idaamuu jedhee biyya sana keessatti ergii fide yookaan idaamuu walitti baqanii sichiti paartiin maqaa Oromootiin maqaa Amaarummaa dhiisiti maqaa Itoophiyummaatiin Oppiidiyoo Abiin maaloo adda bilisa baasaa Tigraay wanni jedhamee deemamu kun walumatti bilisiginnaa ta'e afaan hunda isaatiin yaamamee biyya kanaaf furmaata fiduu dandeenya malee gosa gosummaadhaan zarazarummaadhaan deemnee biyya kanaaf furmaata fiduu hin dandeenyu. Aan hojimaata kana baafadheen jira hojimaata kana fiixaanin gaa jedhee paartii badhaadhinaa jedhee uummatee jira. Hayyee paartiin badhaadhinaa kun kan Dr. Abiyi kun bocate yoo kan nuuf hin taane ta'e warri maqaa kaafawutiin deemanus waan isaan fakkaatu tokko bocatanii warra kanaan dorgomuun osoo jiru ajandaa gamaaf gamaan walitti baasanii wal gammadaa Oromoo wal ajjeesaa Oromoo wal dhiitaa Oromoo wal arrabsaa Oromoo wal cabsaa kan deemtu yoo ta'e Oromoodhaaf furmaanni ni dhufaame hin dhufu jechuudha. Kanaafuu nuti Oromoon wantoota hin taane walitti gammadu karaa hin taane waan hin taane walitti moggaasu yaada hin taane baadhannee deemu sooshaal miidiyaa irratti namni tokko waa maxxanseedhaaf ilma namaa taatee ati abaluu waa maxxanseedhaan ol baatee wocoo osoo hin taane aan wanni kun hagam Oromoo fayyada wanni kun Oromoodha hagam furmaata fida wanni kun dhuguma Oromoo kana fayyaduu ni danda'a jennee addaan baasnee yoo deemne Oromoodhaaf furmaata fiduu dandeenya jechuudha. Kanaafuu uummanni keenya bilis waliin arrabsinaa waliin cabsinaa rakkoo si walitti fiddan kanaan Oromoo miidhuu malee Oromoodhaaf bu'aa fiduu hin danda'u jechuudha. Namoonni invite jechaa jirtanu peejiin kiyya kun hedduu invite nafeeru waan ta'e hin beekne konnekshinii keessan ta'e fi kiyya ta'e hin beekne faayildi jedha jechuudha. Ammas irra deebitanii yoo akka carraa isiniif dhufe isiniifan erga jechuudha. Garuu erguu hin danda'u jechaa jira. Kanaafuu na of kulchaan jedha. Kanaafuu uummanni keenya yoo rakkoon biyya keenya keessatti ammaataa deeme rakkoon biyya namaa keessatti illee nutti illee ammaataa deemaa jira jechuudha. Osoo arra warri biyya bulchaa jiruu fi warri biyya bulchuuf deemaa jiru kun walii galtee qabaate rakkoon amma biyya namaatti nurra gaa jiru kun rakkoo ulfaataan ijoollee keenya kana saaxilaa jiru kun nurra ga'uu hin danda'u jechuudha. Maaliif ofii keenya biyya keessatti nagaa wal dhorkine ofii keenya maqaa walitti moggaasaa inni girrisaa jedhamu Oromoo inni baandaa jedhamu Oromoo inni shiftaa shanee jedhamu Oromoo inni kuulloo jedhamee arrabsamu Oromoo inni gadaboo jedhamee arrabsamu Oromoo inni nafxanyaa jedhamee wal arrabsinus Oromoo maqaa kana hunda walitti baastee alagaa biratti xiqqeenya guddaarraan nu geenyaa jirra jechuudha. Ana tokkummaa yoo dogoggore keessaan na gorsi peejii kiyya ni qabda FB kiyya ni qabda. Tokkummaa maaliif waan akkanaa dubbatte? Yaanni kee kun uummata ni tajaajila ni fayyada. Wanni kun sirriidha. Akkamitti waan akkanaa dubbatte jettee yoo kan na gaafattu taate yoon deebiitti qabaadde si amansiifadha. Yoon deebii dadhabe situ na amansiifata jechuudha. Karaa jallinarraa na deebistee jirta. Ol baateedhuma arraba dheerattee ol baateedhuma wal arrabsitee arrabaan namni bar yeroo baay'ee nama arrabsu. Namni ol ba'e afaan banuu kun bar namni dubbii isaarraa waan tokko fudhachuu hin danda'u. Tokko maraataadha jedhee ilaala. Inni namoota 100 jala fiigee ilaalu kun namni maraataan akkanatti dubbatu kun maali? Maal dubbataa jira? Nama akkamiiti namni kun? Haqilee akkamii qaba jedheetu taa'eedhuma laalaa jira jechuudha. Inni tokko immoo tuffateedhuma wama godhu dhabee wama laalu dhabeetu isa ilaala jechuudha. Maraataan garuu ol ba'ee nama arrabsu kun maraataan ol ba'ee maqaa namatti jijjiiru kun ilaala girrisaan bakka hunda jira beeka. Warri bilisiginnaa jar keessaas girrisaan hedduutu jira. Warri paartii badhaadhinaan deeggaraa abbichuu koon jedhaa abbichuu kobbaa nagaan jedha jedhu warri suniin maraataa hedduu qabachuudha. Girrisaan yaada malee girrisu jechuudha. Yaannan girrisu kun Dr. Abiyi ni fayyada. Dr. Abiyi bu'aa ni fida. Muummicha ministeeraatiif yookiin biyya keenya Oromoodhaaf dhuguma furmaata fida osoo hin beekin xiiqiidha abbichuunii fi sirni koo tokkumaa jedhee warraa girrisu jira.
warri jawwee teenna jedhus karaan ni qabatee jiru obbo Jawaar dogoggora qabamu dogoggoran qabu yaani isaa kun sirriidha moo sirrii miti eessatti dogoggora qaba eessatti jabina qaba ilma namaati bar hin dogoggora namni kaminuu akkasumaan girrisa jechuudha namni paartii kamiin deeggaru keessatti iyyuu akkanumaan kan girrisu hedduutu jira girrisa jechuun Oromoo haqaan dubbatu osoo hin taane Oromoo sammuunsaa sirriin hojjanne akkanumaan ajandaa bocee girrisu waan irraa dubbatu hin beeku fakkeenyaaf isinitti nimaan hanarras boris warra maqaa siyaasa Oromootiin deemanus hanga isaan karaa dhugaarra deemanutti isaan hin deeggaruun garuu Oromummaa kiyya isaan naan kennine Oromummaan dhiiga kiyyatirraa dhalate abaabayyuu akaakayyuu kootti lakkaadhe namas ga'edha Oromoo namni siin kennu namni sirraa fudhachuu hin danda'u Oromummaan kee dhiiga keeti waan taateef kanaaf namni kaminuu iddoo barbaade taa'ee ajandaa isinii bocee isinii hiyyisiisin of taatii deema muummichi ministeeraa yoo waan gaarii hojjete irraa dubbachuun qaanfatina an Abiyyiin deeggaru sirna isaan deeggaruumi Abiyi waan gaarii dalaginaan abbichuu koo bareedaa koo jabaadhu waan gaarii irra jirtaan jedhaan Oromoon cinaafchaa fi eecootti wal ciree ati gimmaashatti qixxee jedhee wal fudhatee ittiin deemu kun Oromoo fayyadu osoo hin taane Oromoo miidha jechuudha nama ga'umsa gaarii irra jiru jabaadhu jechuudhaan nama laafina irra jiru sirriin jirtu jechuudhaan kaminuu malee kaa rabbii miti nama akka keetii kan kaleessan beekne baroo qabsoo ta'e warra nuti arra Jawaar warra nuti arra Abiyyi warra nuti maaloo jennee deemnuu miti warri kaleessa dhiiga isaa dhangalaasee kan akka Jaarraa Abbaa Gadaa kan akka Leemoo Qilxuu kan akka Waaqoo Guutuu kan akka Nadhii Gammadaa kan akka Zallaqaa Sigimoo kan akka Dagaa Doonee kan akka Abbaa Homaa kan akka Baaroo Tumsaa kan akka Bishee Garbaa kan akka Firrisaa Abbaa Waggaa warri kaleessa ummata Oromootiif jedhee bara teekinooloojiin hin jirre kan akka Ajaaddamsaa Addoo hicciti Oromoo waraqaa Oromoo nyaate warri yeroo sana qabsaayyuu ana malee daandii koo malee hin deemin jedhee ummata isaa arrabsaa hin turre jechuudha ummanni Oromoo waan itti amanen buluu qaba jedhee bar har'a lakki Abiyi kaleessa ol bahee waggaa kurnan irraan qabsaa'ee lakki an Abiyi caaluun qaba yaanni koo fudhatamuu qaba waan an Oromoof kaa'e malee Oromoodhaaf hin ta'u namni jedhu yoo jiraate yaanni isaa fudhataman qabu Oromoo biratti abbaa barbaade ta'e harri kaleessa hin ta'u kaleessa irra hin ta'u jechuudha jijjiirama kamiinuu keessatti namni yaada bal'aa fudhatee deemu siyaasa jechuun tapha yeroo waa'ee kuwaasii yeroo hedduun isinii kaasaa beeka kilaboonni waggaa kanaa waancaa fudhatan alana maaliif waancaa fudhachuu didi anatu fudhachuu qaba jedhanii dirree keessa fiiganii huccuun darbatanu beeki yoo tapha gaarii taphatan yoo taphattoota gaggaarii bitatan yoo taphattoota karaa gaariidhaan hiriirsatan yoo leenjisaa gaarii qabaatan hinjifatanii waggaa kanaas waggaa dhufus waancaa fudhachuu danda'u achi keessaa ciminni isaanii fuudhamaa deema waggaa kanaanyuu fudhatee bara meeqa oolmuwanii bara meeqa dorgomanii alana immoo fooyyeensa akkamii fidan jedhee addunyaan isaan ilaala jechuudha keenya garuu arrabaan mo'achuudhaaf rakkata arrabaan iddoo wal geenyu hin qabnu Oromoon arrabaan wal injifachuun hin danda'amu arrabaan wal eenyuun wal injifatu yoo yaadaan walitti dhufte nama tokko yoo wal lolte yoo ni yaada gaariidhaan sitti dhufe isa sila aartee jirtu isa miira biraa keessa galtee jirtu kabajaadhaan itti deemte jechuudha yaada isaa hubachuu dandeessa yaada keessa wal jijjiirtanii yeroo gabaabaa keessatti hiriyaa ta'uu dandeessan garuu arraba dheerachuun safuu Oromoo gatuudha lakki an Jawaariin deeggaraa Abiyyiin waan gaarii hojjete sirrii mitiin jedha yoo kan jettu taate ati doomaadha jechuudha Oromoodhaaf qabsoofte osoo hin taane mul'achuudhaaf qabsoofte yookaan an Jawaaris obboleessa kiyya Abiyyis obboleessa kiyya isaan kun maatii naaf ta'u jechuudha lammaan isaaniitu nama waan gaarii hojjete jabaadhuun jedhaan Oromummaa hiranneessa namni inni tokko abaa'oo inni tokko yeroo baay'ee abaa'oo gandatti galchitan abaa'oon faantu akka waan Wallagga yookiin oomishateetti kan ilaaltu jira shanee warra Wallagga shanee warra Gujii bar abaa'ummaa kana Oromoo hireensaa sarbamee mirgisaa sarbamee hiree keenya yookiin ofiin ol bulchanna yookiin cinnee bulla yookiin kabajamnee buluu qabna jedhee kan akka Jaarraa Abbaa Gadaafaa kan akka Waaqoo Guutuufaa warra lubbuun darban kana isaantu sadarkaa kanaan nuuf ga'e jechuudha dhiigaan sararanii har'a garuusin
warri biltsiginnaa jimmaadha, warri kaafaa warsiidha, warri shaneen akkasii maqaa walitti moggaastanii Oromuma kana addaan qoqqooddattanii bara kutaa kutaatti galchattanii anammoo uffata baa'uun kee wadde kun shiftaa shaneetiin aan jedhama. Garuu alaabaan Oromoo maal akka ta'e hin beeku jechuudha. Maaliin akka ga'e kabaja akkamiitiin akka ga'e hin beeku bara. As ta'etu siin kun shiftaadhaas hin jedha. Yoo atarraa Abiyi waan gaarii hojjennaan Dr. Abiyi waan gaarii hojjete irra jabaadhu jette gurbattiin kun biltsiginnaadha jedha. Biltsiginnaa bittee maallaqatti kennitee keessaan biltsiginnaa waliin hojjetti jedha. Yooti Abiyi sirriin jiru jette gurbattiin kun shaneedha, shiftaadha, shiftaa waliin hojjetti. Shiftaa shaneeti gurbattiin kun siin jedha jechuudha. Akkamitti Oromoo wal qeeqee wal sirreeffachuu danda'a? Ummata bulguudhaa sooshaal miidiyaatti yaa'ee utuuti abbaa kee lama naa himette Oromummaa isaan beeku bar. Namni tokko nama fakkeenyaaf akaakayyuu koo 25 sitti lakkaa'an. Dhiisi abbaa koo irraa kaasee maccatuu lamarraa booranatti sii galchan. Dhaqee ofeeti adamittiin sii galchan. Gosa kiyya lakkaadhe fakkeenya. Osoo ati Oromoodha laa Oromoo yoo ta'e illee namni sabab fedhe haa ta'u bar ilma namaati garuu. Saba fedhe keessaa dantaa Oromoo kanaaf nan quuqama Oromoodhaaf nan dubbadhaa yoo kan jedhu ta'e ulaagaa Oromoon barbaadu guuttatee dubbachuu qaba jechuudha. Ol baheedhuma afaan Oromoo dubbateef Oromoo miti beeki. Amma bulgoota akkanaa dadhabne biltsiginnaa keessaayis warra kaafaa'u keessaayis warra nabaa'u ofiin jedhu keessaayis wal qoodee warra qircatti wal baasee deemu kana ummata akkasii kana dadhabne. Yaada yaadaan mo'achuu, yaada yaadaan amansiisuu. Waan akkasiin beeku jechuudha. Kanaaf dura ammaali? Oromoo jechuun maali? Oromummaa jechuun maali? Sabboonummaa jechuun immoo maali? Ila Oromoo jennee, Oromummaa jennee, ila Oromiyaa jennee, Oromummaa jennee, sabboonummaa jennee. Hundi isaatu hiikoo qaba bara. Namni tokko Oromoo ta'eef Oromiyaa fayyaduu hin danda'u beeki. Oromoo ta'ee qofaaf Oromiyaa fayyaduu hin danda'u. Oromiyaa ta'eef immoo yoo sabboonummaan qabaatiin saba sana fayyaduu hin danda'u. Sabboonummaa jechuun bar quuqama qabaachuu, haqa dubbachuu, dhugaa dubbachuu, sabboonummaa bakka akka nama jira miti Islaamummaa keessa iimaana waan jedhamu wayi. Iimaana nama iimaana qaba namni kun ruuhinsaa qalbiinsaa kun jechuudha. Sabboonummaa jechuun illee nama fakkeenyaaf akka maarroo faadha. Arra shiftaa jedhamee arrabsamu kun ammaarroo jechuudha. Sadarkaa qabsaa'ota Oromoo amma jiran kanaa ol nan dinqisiifadha. Maaliif dinqisiifata tokkummaanii naan jechuu dandeessani? Maarroon gaafa qabsaa'onni Oromoo hundi wal galchanii wal waamanii galaatii shiftaati sadarkaa obbo Baqqaleedhaa sadarkaa obbo Jawaarii warri bosonaa yoo didan isaan kun baatiriidhaan barbaaddatan bilisummaa jedhu inni garuu maarroo jechuun barsiisaa yuunivarsiitii 6 kiiloo ture jechuudha. Barsiisaa yuunivarsiitii 6 kiiloo ture jechuudha maarroon. Achumatti baratee achuma barsiisaa ture. Sana booda dhiibbaan oppiidoo irratti hammaannaan qabsaa ture. Yeroo hedduu Nagaasaa Odaa Duubeefaa waliin Qilintoo keessatti hidhamaa ture jechuudha namni kun. Gaafa achi gadhiifamu qabsaa'onni galan kun sirni oppiidoo kun nan fayyadu. Oppiidoon kun afaaniin malee waan muummichi ministeeraa fudhatee deemaa jiru kun hojimaata sana seeraan hin oolchitu. An afaan qawweetiin hin qabsaa'ee biyya kana bilisoomsuu hin danda'a. Yookaan immoo dhugummaan gaaffii Oromoo deebisa. Gaafa gaaffiin Oromoo dhugaadhaan deebite anis isinii waliin hin qabsaa jedhe ila muummicha ministeeraas hin jibbine beeki. Oppiidoo dullattiin ammas afaaniin fakkeessitee waajjira keessatti ummata kana ataa nyaachaa jirti malee waan muummichi ministeeraa fuudhee deemaa jiru kun hojimaata kana seeraan hojiirra oolchaa hin jirtu lakki wajjin hin ta'u jedhe. Lakki kun hattuudhaa shiftaadhaa qabamuu qabaa barbaadaa jedhanii hundi isaanii warri qabsaa'otaa sitti taratan galuu dide jechuudha. Eessa dhaqarree warri qabsaa'otaa kun deebisanii maarroo ta'an jechuudharra hubadhaa laalaame. Nama achi fageessee ilaaluu fi nama mirqaanaa irraa dubbatu. Nama gaafa maayikii argate qofa gilindisuu fi nama waa'ee Oromoo sabboonummaa jechuun isa akkasiiti la. Onnee keessatti deemsi amma deemamaa jiru, hojimaan amma deemamaa jiru, Oromoon fayyadamoo hin fayyadu jedhee nama fuulleetti achi argee nama akkasiin hin dinqisiifadhaan. Garuu har'a qobaasaa deemuu osoo hin taane osoo saba Oromoo miliyoona 60 fi qabsaa'ota Oromoo kanaa fi isumarra biyya bulchaa jiru kanaa waliin mari'atee deeme immoo natti tola. Isaan kunis immoo osoo nama kana ofitti qabanii namni kun warra siyaasaa jedhamu hundaa olitti mi'aasaa isaa miidiyaa irratti ilaala. Dubbii inni dubbatu dubbii lafee cabsu duwwaadha.
dubbiin dubbatu dubbii bilchaata. Namni tokko bar akkanumaan maayikii fudhatee yeefii miti beeka. Dubbiin dubbatu yoo dubbii 5-6 nama harkaa jigsaa deeme jabinni nama kanaa ilaalama jechuudha. Akkanumaan namni jedhee yeefii miti. Hiyyiteef immoo attu bar. Nama 100 dubbaterra nama yaada bilchaata 2 dubbatetu hawaasa kana hunda lash gochuu danda'a jechuudha. Kanaaf nama akkasii kana ta'uu qabna Oromoon. Wal jabeeffachuu qabna. Nama sirra jiru sirra jirta jechuudha. Nama dogoggorarra jirta yoo jenne ummata kanaa yeroo gabaabaa keessatti furmaata fiduu dandeenya. Qabsoon keenya qabsoo dhugaa ta'uu danda'a jechuudha. An abbaan barbaade waan fedhe naan jedhu qabsoo waliranii deemanu keessa hin galu jechuudha. Yoo tokkummaa qabaanne yoo walii galtee qabaanne yoo ilaafilame jiraate maatii tokko keessatti yoo nagaan hin jiraatin yoo maatiin kun waliin kabajin sadarkaadhaan hangafti quxisuun hangafaaf gugguufee hangafti immoo quxisummaa taatana beekee fi hin kabajin mana tokko keessatti namni wal bushuu hin danda'u. Yoo kabajaan mana tokko keessa jiraate garuu ummanni kun yeroo hunda ummata abbaa abaluu abbaadhaan waamamtaa bar. Inni iddoo biraa ilaalame nama jaarsa jechuudha. Olluma keessanitti yoo ilaaltan keessattuu nuti dhaloota baadiyyaati. Biyya keenyatti namni tokko nafsiyyaan isaa kun yookaan qalbiin isaa kun imaana isa jedhamu sana keessa hin jiru jechuudha. Kolkolee wayini jira. Nama guddaa ta'e jechuudha. Bakka dhaqetti ijoolleen nooruu jalaan kaatu. Bakka inni deemetti inni xiqqeeffama jechuudha. Garuu namni tokko immoo namni simboo qabu ijoolleedha garuu simboo qaba. Gurbaa kana nama akkasiiti yeroo ollaan jedhee yaamu kun nama guddatu nooruu kaafi. Maaliif? Sammuudha jechuudha. Namoota akkasii ta'uu qabna jechuudha. Inni akkanumaan nama rabsaa oolu, inni akkanumaan namaan lolaa oolu, innumta reeda qabu jechuudha. In tuffatama. Nooruu jalaan kaatu ijoolleen dhakaatti darbiti. In arrabsiti in lakkafti jechuudha. Nama guddaa garuu namni kun nama ilmoo fuusifate nama intala fuusifate garuu nama xiqqaa tokko immoo hin kabajne. Kana ta'uu qabna Oromoon. Maani walitti wal qoonnu kaleessa lubbuun qeerroo iddootti dhabamee jira. Kanaaf har'a yoo muummichi ministeeraa waa taani warri jedhee faarrisullee kijibaa garuu rakkoon ni jira yookiin dhukkubuu ni mala rabbi isaan fayyisu. Maaliif yoo isaan jiraatan jijjiiramuu danda'a. Tokkummaan waggaa kanaa yoo shirrii ta'e waggaa dhufu immoo nama gaarii ta'uu danda'a. Ilaalamee ilma namaa kan kaleessa kafaraan deebi'eetu gara amanaatti dhufa. Kan kaleessa jallataan gara daandii gaariitti bor dhufa. Kanaafuu rakkoon muummicha ministeeraa irratti deeme biyya keessaa qabsoon biyya keessatti muummichi ministeeraa geggeessaa jiran rakkoon Dr. Abiyi osoo hin taane annaa amanaa qabsaa'ota Oromooti. Rakkoo kana hunda kan nutti fide kan Abiyi bocee guyyaatti gabbaase guyyaatti jalaa jiksanii diigani. Ofii isaaniitiin waan gaarii uummataan fidani. Ilaalame hubadhaa ilaalaa sirriitti. Yaadni tokkummaa yoo siin taane yaada tokkummaa ta'u madaaltee fiddeetu addunyaan bar makiinaa wal caala moodela adda addaa walirratti baaste bara 2001 kaatti hanga bara 2021tti baasaa jirti. Moodela isa dhufu kuffisaa deemaa jirti jechuudha. Nuti qabsaa'onni Oromoo isa namni hojjete dhaqanii jigsuu isa namni hojjete abaaruu osoo hin taane an paartiin kiyya kanaa karaa dhugaa kanaan hin qabsaa jira. Nafaana dhaabbadha. Jarri kun badhaadhina jedhanii moggaafatanii kan koommoo kaayyoon paartii kiyyaa kanaa. Ummata kanaaf immoo kana buusuufan deemaa jira. Nafaana hiriiraa yoo jedhe ummanni lakkisii paartii badhaadhina jedhamtu kanarra isa kana naafuu jedhee isaan kana faana hiriiruu danda'a. Akkanumaan ol baanii gilindisanii achi na dhageessu diqaalaa maalii ilmaan girrisaadhaa ilmaan wayyaaneedhaa ilmaan mallasaadhaa yoo jenne taate kun iddoo goggoraadha. Asiin safoo Oromoo dubbataa asiin safoo Oromoo yoo diigne dogoggora jechuu danda'uu qabna. Ummanni biyya keessaa maaliif callisee jedhee kan gaafatu jira karaa garaagaraadhaan. Ummanni biyya keessaa hin rakkate jara keenya. Hin rakkate. Rakkoo guddaa keessa jira. Dr. Abiyi kun sammuunsaa nama sammuu bal'aadha. Nama akkuma fuulli isaa bareedu kun sammuunsaa achi fiigee bal'isee yaaduudha. Har'a jaallatee sabaaf sabalammii ofitti qabee nafxanyaa 4 kiiloo kaatee inni jedhu kun irra caala parsantiin guddaa warri 4 kiiloo jiru ummata Oromooti. Ummata Oromooti. Daani'el Kibratiin bara baraan nutti himtu sin. Nugusuu Xilahuun bara baraan nutti himtu. Nama lammaan ittiin nafxanyaa kana nutti himtu bara baraan. Garuu Oromoon jiblaadhaan 4 kiiloo keessa jira.
kumaatamaan 4 kiiloo keessa jira. Akkamitti rakkoo muummicha ministeeraa kun yeroo hunda qabsoonsaa boodatti deeffamuu yaalaa jira waan jedhuufi tokkoffaa nuti warra biyya alaatti ajandaa bocee girrisu kana. Lammaffaa kaabinumti arra Dr. Abiyi waliin jirtu kun yookaan oppiidiyoo dullattiin jijjiirama Dr. Abiyi fidaa jiru kana ittiin barbaaddu siin maaliif karaa qaxxaamuraatiin duroomtee barte waan taateefi yeroo hunda qabsoo Dr. Abiyi kana boodatti deebisuu barbaaddi. Yeroo hunda qabsoo Dr. Abiyi kana godina irratti uummata walitti buustee akka uummanni aaree mootummaa kanatti ka'u barbaaddi. Waan mootummaan qabeenya mootummaan fandi godhe kana fixxee rakkootti mootummaa yoo jara sana jijjiire balaan achitti dhalatummoo isa caala jechuudha. Yeroo hunda qabsoo Dr. Abiyi kana warri boodatti deebisaa jiru isaani jechuudha. Nuti garuu as teenye kaabinee dullattiin nu miidhaa jirti muummichi ministeeraa maanurraan jijjiirree jennaani. Yoo jara sana jijjiire fakkeenyaaf ganda keessan tokko iddoo sin beektanu yoo namni tokko bushaa jiraate namni iddoo biraatii dhufe yoo bakka sanatti jijjiirame naannoo sana baruu hin danda'u jechuudha. Kanaaf harka irra qabataa jira. Odeeffannoo yeroo baay'een warra paartii badhaadhinaa jedhamu waliin nan dubbadha. Warra qabsaa'ota adda bilisummaa Oromoo waliin nan dubbadha. Warra paartii kaafaa jedhamu waliin nan dubbadha. Yaada isaanii hundayyuu wal bira fidee nan madaala jechuudha. Amma kaabineen hedduun godinaalee Oromiyaa keessaa baduutti jirti jedhan. Akkamitti badaa jirti? Ofiif hojii gadhiistee badaa jirti. Dur yeroo mallasaa jilba walirra kaatanii lukas kaataniitu torban irraa deebii irraa waajjiran jirru nuti har'a hojjechuu hin dandeenyu torban dhufu deebisiin jedhani. Har'a garuu muummichi ministeeraa hojii torba yoo ramade hojii torban sana godina sana irratti waraqaa guutuu torban sanatti barbaada. Maaltu hojjetame? Hagamiin fixxanii? Maal hojjettanii? Hawaasa hagam fayyadamaa gootanii? Hangamtummoo hin fayyadamne? Maaltu sinanqate isa jedhu torbaniin ajandaa bocee gaditti erga. Kaabineen kun eegasii jilba walirra keessee barnoota tokko malee hojjechaa turteemi. Amma sadarkaa muummicha ministeeraa dadhabdee kan badaa jirtu hedduutu jira. Waan qabatamaan dhugaan isinitti himan. Maaliifi dhugaan ilma rabbiiti jedhamaa miire dhugaa rabbitu jaallata. Kanaaf kaabineen hedduun Oromiyaa keessaa baduutti jirti yeroo ammaa. Hojimaata Dr. Abiyi guyyaatti baasuu kana dadhabdee jirti. Dur akkuma sin beektan yoo waajjira fayyaa dhaqxan har'a hin qaqqabnuutii torbanarraa deebii jetti. Yoo sin mattaaqiyaa wayiif gaafachuu dhaqxan har'a hin qaqqabnu torbanarraa deebii gaafa akkanaa deebii. Boodarra immoo maallaqa sin gaafatti jechuudha. Amma karaan kanaan nyaachuu waan hin danda'amneef to'annoo oolchee jira jechuudha. To'annoo ofii jala bakka ofii dhaquu danda'u. Godina Jimmaa keessa aanolee meeqa keessa kaabineen hedduun baddee jirti jechuudha amma. Ofiisiitii karaa baraa kanatti babbaqattee jirti. Isiin kaan hojii gadhiiftee. Isa kaan ofumaasiitii fofottoksitee ofumaan wal balleessaa jirti jechuudha. Kanaafuu kaabinoonni kun ammas muummichi ministeeraa jijjiirama fidaa jiru kana keessatti anna balleessuudha tokkoffaan. Osoo hojjetiin hojjedheera jedhanii nyaachuun hin danda'amuu jedhe. Guyyaatti namni kaminuu hojimmaan isaa ilaalamuu qaba jedhe. Garuu isaan kun jilba walirra kaatanii nyaatanii baran. Kanaaf bifa kanaan uummanni keenya yoo hubate rakkoo muummicha ministeeraa maali? Darraa guddaa keessa jira namichi kun. Mee utuunni Oromoo koo Oromoo Finfinnee keessan godheera. Oromoo tee Abiyi Finfinnee keenya nuun godhuu barra. Akkaataan Finfinneen keenyatti ga'u obbo Baqqalee Garbaan himanii turan. Garuusin waca biraa keessa sentan. Deemaatii Finfinnee keessatti walirraa bitadha. Deemaatii meeqa hagamii hidhaatii yoonni እንደዚህ ነው ስኒን jedhe lakki afaan sa kanan beeku jedhaati gara Oromoo deemaa waa bitadhaa jedhe. Afaan keessan afaan hojii ta'ee jira. Finfinneenis keessan taatee jirti. Carraa hojii Finfinnee keessatti babal'ifadhaa siniin jedhe. Teesseedhuma Amaaraati Finfinnee irraa hin qabdu buqqa'e isin jechuu barbaada. Fooqi gassii dhiisee bada Amaarri. Uummata gowwaa akkasii kanaa waliin qabsoofneetu Abiyi Oromoon tajaajillee Abiyi siidaa miliikii ta'e waan barbaadde hojjedhu kan keessaa bareede fudhanna. Namni tokko waan gabaa geeffate keessaa namni midhaanuu laalee bitataa bar xeefiinni kun naaf hin ta'u isa kanan bitadha jedhee irra deemee waan isaaf ta'u huccuullee yoo gabaa dhaqee ati kanan bitadhu dirqama koo lixxaa paartii koo ta'u qabdaadhaanii miti bar waan sitti tole situ bitata waan sii ta'u situ fudhata. Qabsaa'onni kaminuu jechuudha. Kan Oromoo miti kan diinaayyuu nutti fidanii yoo waan gabaa gaarii ta'e irraa bitanna yoo hin taane nuuf hin bitannu nuuf hin ta'u siyaasni keessan kun nu fayyaduu hin danda'u sirriin jirtan jechuu danda'u qabna. Kanaaf wal qoqqooduun Oromoo keessatti haa dhaabbatu
hadhaabbatu wal arrabsuun gamaaf gamana won doktor Abiyi dogoggore ol bayi qeeqi yoo ti qeeqe sirraa danda'a namni tokkummaa yoo daandiin taanirra deemaa jiru sirri miti watti sirraa danda'a mee ilaalaa makiinaa tokko keessatti shufeerri tokko ajjira gargaaraan isaa immoo yookaan booda isaa jira jechuudha kan makiina nama seensisu raddaatii jedhamee raddaatiin kun gabaa dhufee makiinaa kana seenu tartiiba naqa teessoo isaanii toshaa fi akkaataa taa'icha isaanii sirreessaa fi waan isaan barbaadan achi keessatti tolcha shufeerri kun illee yoo ni daandiirraa jallate isa qajeelchaa imala sana bakka sanaan gaatu jechuudha kanaaf namni nama sirreessu namni nama qeequ namni daandii badaarraa si sirreessu jiraachuun barbaachisaadha kanaaf jala deemtanii afaan banuu bakka hunda dhaqxanii wal arrabsuun isinirraan barbaachisu kanaaf ummata Oromoo kaminuun hin jaalladhan ummanni Oromoo anaaf hundinuu tokkuma bilisiginnaa Jimmaa shanii warra Wallaggaa kaafaa warra Arsii qabsoo yoo ta'e bar qabsoo nuti irra ranne kana abbaan qabsoo kana Harargeedha yoo abbaa qabsoo barbaachuu ta'e abbaan qabsoo kana hunda ummata Harargeeti jechuudha yoo qabsoon kun kan eenyuutii jedhamee Oromoo gaafatame eenyu qabsoo kana maddisiisee sadarkaa kanaan nuuf ga'e yoo jedhame abbaan qabsoo kanaa kan amma hirannee ittiin deemnu kun abbaatti deebi'e jechuudha eenyu Harargeedha kan lubbuu kumaatamaatti dhabe kan qabsoo kana sadarkaa kanaan nuuf ga'e kan onnee qulqulluudhaan qabsaa'e ummata Harargeeti dhiisaa warra kaan Oromoon kaan hin qabsoofnee miti yoo qabsoon kun kan eenyuutii jedhamee kan gaafatamu ta'e kan Harargeeti kan amma hirannee ittiin deemnu kun eenyu alaabaan kun kan abbaa maaliitii jedhame kan ummata Harargeeti eenyu afaan Oromoo bareedduu kana asiin nuuf ga'e yoo jenne kan Harargee kan Wallaggaati Ayilee Fidaachiin afaan Oromoo kana qubee kana nu sirreessee sadarkaa kanaan nu ga'ee jira akka dhalataa naannoo sanaatti Sheeman Marrashaa Dabdullee akka Harargeetti afaan kana akka qubeen kun bareedee gara lamaan dhiibbaa godhanii jechuudha afaan kana sadarkaa kanaan nu gaanee jiru qabsoo kana keessatti utubaan qabsoo Oromoo kun eenyu yoo jenne Harargeedha nuti inni kan akkanuma wajjina jechuudha arruma mul'anne arruma iyyina jechuudha hin qabsoofnee miti qabsoofnee jirra anaan cimaa naman godhu jabaa naman godhu abbaan qabsoo Oromoo eenyu yoo jedhame Harargeedha gaara mul'ataa keessatti kan lubbuu ofii bar akka jihaada duriitti kan dhumee kan itti hidhamee kan itti cabee bar sadarkaa ummata Harargee afayaayi mana maree bakka bu'oota ummataa keessan galchine keessa turanii beeka ummanni Harargee dhiyeenya mul'atanii bar caffee Oromiyaatti sadarkaa Oromiyaa keessaa dhiibanii baasuu irratti hojjechaa ture mallas har'a Harargeen Oromoo galitaa anatu qabsaa'uu qaba anatu aangoo qabachuu qaba hin jenne Harargeen takka nama garuu itti miidhamte jaarraa abbaa gadaa isatti du'e rabbi raamataa godhuufi Yamanitti du'e jechuudha reefkisaa Yaman irraa gale namni guddi kun sooressa jaarraa abbaa gadaa jedhama beeka sooressa jaarraa abbaa gadaa jechuun nama qabeenya gaarii qabu nama diinagdee guddaa qabu nama beekamaadha jechuudha sanuma keessa bahee qabsoo Oromootiif gaafa jaarraa abbaa gadaa Elemoo Qilxuu Yaman irraa waraana biyya Turkii irraa biyyoota Arabaa adda addaa irraa argatanii sirna kana cabsuudhaaf dhaqxee Elemoo Qilxuu faa dura dhufe inni jaarraa abbaa gadaa Somaaliyaatti hidhamee waggoota torba mana Ziyaad Barreen hidhee Elemoo Qilxuun isaa waliin kallattii Jibuutiif kallattii Basaasorraan gaafa dhufanu Elemoon Qilxuu gaafa inni biraaduu sana hunda waliin dabarse bar ummanni Harargee keessoo dhaqxee bar Harargeen irra caalaan isaanii barnoota uumamaa rabbitti guute yoo dhaqxee waa'ee qabsoo malee ittiin dubbatu ummanni isaa yoo dhaqxee wama qabsooti kan inni dubbatu maaliif ummata qabsoo keessatti guddate ummanni shirrummaa keessatti waa'ee shirrummaa dubbata inni qabsoo waa'ee qabsoo isaa dubbata jechuudha ummata dhugaa kunuu jiruuyyu isin walirtanii nuti qabsaa'ee nuti asiin ga'ee nuti inni kun hin qabsoofneen hin danda'amu jechuudha hawaasni kamuu qabsaa'ee jira Siikoof Mandoon Arsiin qabsaa'ee jira Wallagga qabsaa'ee jira Iluun qabsaa'ee jira Shawaan qabsooftee jirti Jimma qabsoo'ee jira garuu ummata Harargeetti sadarkaa madaalu Oromiyaa keessa hin jiru jechuudha ummanni kun har'a anatu si bushaa ana si fooyya jedhee hin beeku jechuudha isin har'a qabsoo irrattanii
miciqi social media irraa godhattan. Kasirri jiru jabaadhu jedhaani. Ka dogoggora irra jiru immoo gorfadha. Kanatu nu baasuu danda'a. Yoon isinitti balleessine of golchaan jedha. Dhugaan yeroo hunda mi'ooftu beeka. Nuti dhaloota kaleessaa taanu malee dhaloota darbe maal dabarsise jennu qorannee as geenyee jirra. Tokkummaan ol bahee Abiyi abaaru. Jawaar afaarsu maarroo afaarsu naan jettan isinirraa fudhachuu hin danda'u. Tokkummaan ol bahee Jawaariin abaaru maarroo abaaru Dr. Abiyi afaarsu jettan isinirraa fudhachuu hin danda'an. An hundi isaaniitu naaf Oromoodha. Hojii isaaniitiin madaaleen isaan faarsa jechuudha. Hojiin isaanii kun Oromoodhaaf maal buusaa jira? Carraa hedduu qabu yaa Oromoo. In sossodaatinaa yeroo dubbattan. Jawaari sadarkaa ture keessatti humni qeerroo harkasaa ture. Yaa Jawaar godina hunda nuuf deemi. Yaa Jawaar waggaa 10 keessatti ummata kana qolee boqol qabachiistee jirta. Qeerroo Oromoo godinaalee hunda keessa deemi ijaari. Hogganatti tolchi. Kaleessa biyya namaa teesseetu humna qeerroo to'ataa turte. Hamma immoo biyya keessa deemiti. Qeerroo Oromoo bakka jirtutti walitti hidhi. Qeerroo Arsii fidii Jimmaan barsiisi. Hoggana isaanii wal barsiisi. Gaafa rakkootiin nu fayyada jennee iyyine booda fumaa isaaniitiif waan rakkoo isaanii hin beekne ammallee. Rakkoo isaanii Abiyis rakkoo biraati Jawaar rakkoo biraa himata. Nama biraa gidduu isaanii galee addaan isaan baasee isaanumatu rakkoo qaba hin beekne jechuudha ummanni Oromoo. Ummanni Oromoo bar qabsaa'onni gurguddaan meerra jira. Bar waggaa 4 kana waggaa 5 kana Oromoo yeroo jedhame social media kun tak jirra jedhamu. Qeerroo jirtu jirra. Social media guyyaa tokko ummata Oromoota. Amma hundi namaa boolla gaggalee jira. Hayyuuni beekaani wallaalaanis hin rakkate jechuudha. Waan dubbatutu harka badee jira. Jawaariin abaaree Abiyi faarsu. Abiyi abaaree Jawaariin faarsu hin dandeenye jechuudha. Isaanuma kana gidduu maaltu rakkoo maaliitu jira? Maali rakkoon isaanii jedhee wallaalee gamanatti waliin dhaamee dhumataa jira ummanni kun. Kanaaf ummanni keenya kan hubachuu qabdu rakkoo irratti wal gorfadhaa. Namoota akkasumaan callisee social media irraa iyyuu namoota akkanumaan nama arrabsu arraba keessa namni tokko barnoota tokko barachuu hin danda'u. Yaada dhabeessatu nama arrabsa. Yaada qabeessi nama gorfata. Abaluu waan ati dubbattee jirtu kun sirrii miti. Sababa inni sirrii hin taane sababa kanaafi waan kana sirreeffachuu qabda. Jedhee nama qeequun dirqama jechuudha. Immoo warri jijjiirama kaleessaa irra kan Abiyi irra Mallasiin nu wayya jedhus ija kootii ilaalaa waan ati jettu waan ati kijibdu kana fudhachuu hin danda'u. Ati yeroo baay'ee qabsaa'onni Oromoo bar biyya Ameerikaa ta'aniitu kijiba hawaasi fudhachiisuu barbaadan. Ija keetii argu akkamitti kijiba fudhattati? Akkamitti fudhattati? Waan ijji kee argu kana si daddabsuu barbaadani. Kanaaf ummanni keenya bifa kanaan deemuu qabdu. Egaa kan saa darbaan isinitti dhufee isinitti hin dheeressu yeroo dheeraa irratti hojjechuuf deemna. Yoo dogoggora irra jiraannillee dogoggora irra jirta jettanii nu gorfachuu danda'u qabdu. Afaan gaariin afaa gaarii caalatti Oromoon. Anaa nyaatuun beelan baasuudha malee Oromoon anaa nyaatu yoo namni siin jedhe akka isa sila beeloftuu quufte jechuudha. Kanaaf dhugaa qabannee adeemnu. Rakkoon ummata Oromoo keessa jiru Dr. Abiyi Ahamad osoo hin taane qabsaa'ota Oromooti boris iftaanis. Isaan kun yoo walii galan isaan kun yoo tokkooman yoo Jaalmarroonii fi Jawaar walii bilbilanii mee agam sadiiqummaa qabu Jaalmarroonii fi Jawaar. Oromoodhaaf qabsaa wal jibbu wal balaaleffatu ija diimtuu wal ilaalu akkamitti Oromoodhaaf qabsaa isaan waliin jennare ilaalaami Oromoon. Baqqalaaniif Marroo waliin fedhanu. Birgeedar Kamaalii fi Jawaar waliin fedhanu. Yoo Oromiyaa ta'e uummata siikoof mandooti. Yoo qabsoote Oromoodhaaf qabsaa jiru. Isaanii kana ija diimtuu wal ilaalu akkamitti Oromoodhaaf qabsaa isaaniin jenname. Qabsoon isaanii kamime. Boris wal xalafuudhaaf deemanii bara. Bordiina walitti Oromoof Oromoo walitti babbaasuuf deemanii beeka. Akkuma amma nu bocanii jiru qabsoo gandatti nu galchanii jiran. Kaafaa'uun kan siikoof mandooti. Shaniin kan Wallaggaati. Badhaadhinni kan Jimmaati jedhanii warri maqaa nu bocanii diina walitti nu gochuuf deemaa jiran kun borillee diina nutti kofalchiisuuf deeman jechuudha. Maa waliin hin mari'anne gattaanii bilbila walii fudhatanii
Aboo ati Oromoodhaaf qabsaa jirta dhaaba Oromoo waammattee deemaa jirta Oromoo kana miidhamee jira waan muummichi ministeeraa jedhaa jiru kun nuuf hin taane maal isa caala hojjannee ummata kana gabaa fudhachiisuu qabna akka maamila danuu baafannu akka namni jiblaa nurraa bituu danda'u akkamitti goona jedhanii mari'achuu hin danda'anu dantaa Oromootiif deemanii kan Abiyi hojjete jalaa dhiitaa deemuun jalaa diigaa deemuun maaliif barbaachise? Kanaaf ajatus bareedus abbaan barbaade waan fedhinaan jedha malee hejjennoon koo Dr. Abiyi waan gaarirra jira taanaan arra qabsaa'ota Oromoon bakka bu'ee deema jedhu hunda sii caala Dr. Abiyi hunda sii ni caala. Maaliif caala? Gaaffii Oromoo deebiseen hin caalu beeka. Gaaffiin Oromoo hin deebine dhugaadha. Garuu isaan Oromoo ofiin jedhan kunu walitti tokkoomuu hin dandeenye. Waan inni qalbeeffatee deemaa jiru kana fiduu hin dandeenye beeka. Parsantii guddaadhaan isaan caala amma. Parsantii guddaadhaan. Kanaaf ummanni keenya kana beekuu qabdu. Jajjabaadhaa. Dhugaa irratti hundaa deemaa. Dhugaa qabadhaa deemaa. Yoo dhugaa irratti hojjettan yoomillee injifataadha. Kan dogoggore dogoggorarra jirta jedha. Kan sirrii jirta jabaadhu jedha. Kanumaan isinitti dhaama. Yeroo gaarii isin haa ta'u namoonni carraa na gaafattanii osoo na affeeraminamtan naaf kolchaa dhiifaman isiniin jedha. Asirratti feesbuukiin kiyya ji'oota tokkoof wayiif adabbii godhatee jire. Amma guyyoota muraasannaaf yoo rabbi jedhe maaliifi yeroo darbee qaama saalaa obboleewwan keenya maneedhaa Suudi Arabiyaa keessatti yeroo manxansu nurratti dhaabbanni feesbuukii waan akkanaa manxansuu waan hin barbaanneef nurratti adabbii godhee jira. Yoo rabbi jedhe walitti deebinaa jajjabaadhaa isiniin jaalladhaa isiniin kabajaa. Rakkoon uummata Oromoo bal'ataa deemaa jira. Waan amma deemaa jirullee waa'ee muummicha ministeeraa rabbiin nagaan waa dhageessisu. Oromoo qofan miidhama osoo hin taane qabsaa'ota Oromoo nuti amma qeeqaa jirru kun akka obbo Baqqalaa, akka obbo Jawaar Mohaammed, akka obbo Hamzaa Booranaa isaan malee immoo qabsaa'onni akka obbo Jaallataa Lammii warroota akkasiin manadhaa keessa akka Abdii Geetaachoo ijoollee babbareedduu, ijoollee qaqabsooftu, ijoollee ciccimtuutu manadhaa keessa jirti jechuudha. Nuti yeroo baay'ee namuma mul'ate qofa namuma tokkitti waamna jechuudha. Qabsaa'ota gurguddaa, qabsaa'ota babbareedduu, ijoollee dhaloota qubee akka Shamsiddiin Xaa, akka Arafaat faa ijoollee akkasiitu manadhaa keessatti rakkachaa jira. Kanaaf isaan kanaaf rabbi furmaataa fidu, nageenyi biyya keenyatti haa dhufu, walitti deebinaa, yeroo bal'aa qabanne, yeroo gaarii isin haa ta'u ulfaadhaan isiniin jedha. Viidiyoo kana immoo share waliif godhaa. Kan isinitti tole irraa namni waa dhaga'u. Kanneen yaada adda addaa qabdan kallattiidha yeroo hunda isin affeerree yaada isinirraa fuunaa rabbi jedhee yeroo gaarii isin haa ta'u.